Akkan jirtu daawwattoota Oromiyaa Global Media Corporation nageenyi keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu jecha kun qophii addaati. Qophiin addaa keenya har'a immoo kan irratti xiyyeeffate karaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa waajjira dargaggoo fi ispoortiitiin leenjiin dhimma haaromsaa aadaa irratti xiyyeeffate dargaggootaaf qophaa'ee jira. Leenjii kana irratti ammoo akeekni leenjii kana maali kan jedhu kan simbiraan geenyu ta'a. Qophicha qopheessuun kan waliin turu ammoo Allalisaa Dabbabaatii gama ogeessa kaameraatiin olaanaa Nagaashina waliin jira. Isin hanga xumura qophii keenyatti waliin turan affeerraa keenya. Yawa gurraacha garaa gabbaa tokkicha maqaa dhibbaa limmuu waraata liilaa waaqayyo gurraatti waaqa utubaa malee dhaabbate kan hin naanne kan hin sobne yaa waaqayyo kan nagaan nu bulcha nagaan nu haa oolchu irraa gora nu haa oolchu dogoggora nu haa oolchu loluu radduu nu haa baasu hamaataa nurraa haa qabu tolaa nutti haa qabu wal fura wajjin nu haa bulchu afaan walii nu haa beeksisu tokko nu haa taasisu. Dargaggeessi 157 ta'an waggaa lamaaf walakkaa kana keessatti gara hoggansaatti kan makaman ta'uu isaati. Ayyee galatoomii eenyu siin jedhu? Dargaggoo Olifaan Girmaan jedhama. Itti gaafatamaa gurmuu dargaggoota magaalaa Adaamaa fi itti gaafatamaa gurmuu dargaggoota magaalaa Adaamaa akka taateen akka hafteetta. Har'a leenjii haaromsa aadaa irratti kan xiyyeeffate dargaggoota magaalaa Adaamaa hammatee leenjiin garaagaraa kennamaati jira. Mee kaayyoon leenjii kana maaliif barbaachise? Galatoomaayi guyyaa har'aa kana leenjii lamatu kennamaa jira. Inni tokko leenjii haaromsa aadaa fi gahee dargaggootaa jedhamuuni. Inni kuni kaayyoo guddaan isaa dargaggeessi keenya aadaa hojii isaa aadaa hojjetee qusannaa isaa egaa qusatee immoo aadaa liqeeffachuu isaa akka jijjiiruuf inni guddaan jechuudha. Keessattuu dargaggeessi keenya yeroo garaagaraatti ilaaltan sa'aatii hojiitiin iddoon malle suusii garaagaraatiin dabarsaa jira. Dargaggeessi keenya sa'aatii hojiitti iddoon malle akka hin oolleef aadaa hojii isaa akka jijjiirratuu fi carraa naannoo argametti fayyadamee diinagdee isaa akka gabbifatuuf kan xiyyeeffate. Dhaloota itti aanutti illee aadaa ofii kana dabarsuudhaa fi hojjetamuu qaba dargaggeessa irratti waan jedhamu kennamaati jira. Gama keessaniinoo maaltu hojjetamaa jira gara waajjira keessaniiti? Isa kana irratti mata duree lammaffaa dhimma filannoo hojii wal qabatu. Filannoo marsaa 7ffaa bara 2008 kana keessatti dargaggeessi gahee maal bahachuu qabaa kan jedhu. Keessattuu akka dargaggootatti gaheen dargaggeessi bahachuu qabu filannoo kana milkeessuudhaaf hojiin guddaan gurmaa'insa dargaggeessaa irra deebiin qulqulleessuu qaba. Qulqulleessee adda dureen akka hoogganamu taasisee ijaarumsa isaa cimsuudha jechuudha. Ijaarumsa isaa eega cimseen booda leenjii akka guyyaa har'aa kana leenjii garaagaraa dargaggeessa ga'umsuu danda'an, leenjii garaagaraa ilaalchota dargaggeessaa jijjiiruu danda'an, leenjii garaagaraa interpreneura dargaggoota gochuu danda'an, leenjii garaagaraa dargaggoota diinagdee keessa akka galan taasisan dargaggootaaf kennuudhaan jechuudha. Ga'umsuudha jechuudha inni suni. Ayyee galatoome mee akka walii galaatti egaa dargaggeessa jechuun abbaa jijjiirama qabsoo mootora kanaa yookaan jijjiirama kanaatidha. Abbummaa guddaa keessaa qaba, gahee guddaa keessaa qaba. Gara fuulduraatti dargaggeessi kun akkamitti deemuu qaba, akkamitti immoo jijjiirama kanas haa ta'u aadaa ofiis tifkachuu qaba. Ulfaadha galatooma dargaggeessi abbaa jijjiirama kanaati, abbaa injifannoo kanaati, mootora jijjiiramaati. Injifannoo akka biyyaatti dhufe kana aarsaa itti kafalee kan fide adda durummaan dargaggeessa kana. Kanaaf akka dargaggeessi kan gochuu qabu injifannoo amma harka isaa geesse kana harka isaa tursiifachuu qabaadha, kunuunfachuu qabaadha, itichuu qabaadha. Akkuma Oromoon mammaaku waan harka kee ga'e jabeeffadhu, waan dhiyoo sitti jiru harkatti galfadhu, waan fagoo sirraa jiru ofitti dhiyeessiidha. Kanaaf dargaggeessi amma injifannoo amma harka geesse tana kunuunfachuu qaba, tifkachuu qaba kan jedhu saniin qaba. Aadaa hojii dargaggeessas iddoo garaagaraatti jiru kana aadaan hojii dargaggoota ammas jijjiiramuu qaba. Kalaqaaf teekinooloojii irratti barumsa irratti dargaggeessi adda durummaan hojjechuu qaba kan jedhu sanii ergaa koo dabarsuun qaba. Filannoo kana immoo adda durummaan akka milkaa'uuf gahee adda durummaa isaa baachuu qaba kan jedhu sanan qaba. Aadaan siyaasa keenyaa haaromuu akka qabu. Aadaan siyaasa keenyaa haaromuu qabaadha. Siyaasa qawwee irraa gara siyaasa mariitti jijjiiramuu qabaadha. Har'a Oromoon maal dhabee wal waraanaa? Maalni gaaffiin Oromoon akka wal waraanu kan jedhu kan dargaggeessi kun kiliirri sirriitti beekuu danda'u ture. Ayyee galatoomaadha eenyu isiniin jedhu? Tole maqaan koo Dr. Roobsan Margoon jedhama. Sadarkaa Associate Professaraatti Yuunivarsiitii Arsiitti barsiisaa qorataa fi leenjisaadha jechuudha. Tole ulfaadhaadha gaara bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti leenjiin gabaabaan haaromsa aadaa irratti xiyyeeffate karaa keessaniin kennameeti jira. Kaayyoo fi akeekni leenjii kanaa maali? Kaayyoo fi akeekni leenjii kanaa waan bal'aa fi waan guddaadha. Jalqaba irratti dargaggoonni dhaabatanii akka yaadan aadaan ani keessatti guddadhe ciminni isaa maala, hanqinni isaa maala,
Adaanii keessatti dhaladhee guddadhe kanarraa galaana ni qabadhee dhufe maal qabadhee maal immoo haaromfachuun qaba. Akkuma marti keenya beeknu addunyaan kun addunyaa dorgommiiti. Addunyaan akka malee saffisaa jira. Nuti immoo barteenuma duraa sana qabannee isuma achuma sakaalamnee teenya yoo ta'e fuulduratti siquu waan hin jirreef akka isaan ilaalcha isaanii ogummaa isaanii hubannaa isaanii keessattuu ilaalcha pozitiivii ta'e akka horatan jijjiirama jiru kana fudhatanii carraa argatan hundatti uf ga'oomsuudhaan ufiis fayyadamanii biyya isaaniillee akka ceessisan kana jajjabeessuuf sagantaa qophaa'e jechuudha. Egaa aadaan keenya bakka ilaaf ilaame akkasuma bakka marabbaan itti furamtudha. Akkasumallee fuula fuuldura keenya filannoon garaagaraa gaggeeffamuuf yeroo itti jirudha. Sochiiwwan garaagaraa yeroo ta'udha. Gama aadaatiin ergaan isin dhimma kanarratti qabdan maalidha? Baay'ee bareeda. Filannoon egaa maqumti isaa akka agarsiisu filannoodha. Waan siif ta'u waan siif hin taane xiinxaltee beekumsa hubannaa bilchinaan gadi qabdee ilaaltee filannoo sirrii ta'e gaggeessuun murteessaadhaan jedha. Namni kamiyyuu akka lammiitti akka jiraataa asiitti namni ulaagaa guutu filachuu danda'a. Garuu yeroo filannoo gaggeessinu eenyuun an filadhaa maaliif an filadhaa kana dura maal hojjetee maalan argee waan akkasii kun gadi qabanii nama riizinii nama immoo bilchinaan dubbii ilaalu ta'anii murteeffachuun gaarii ta'a jedhee yaadachuudha. Ayyee galatoomadha. Eenyu isiniin jedhu? Maqaan koo Garmaamaan jedhama. Itti gaafatamaa jira dargaggoo ispoortii magaalaa Adaamaati. Tole egaa har'a waltajjii guddaa dhimma haaromsaa irratti xiyyeeffatee karaa waajjira dargaggoo fi akkasumallee waajjira keessaniitiin qindoomina kanaatiin sagantaan xiyyeeffatee har'a gaggeeffamaatee jira. Kaayyoon sagantaa kanaa maali? Kaayyoon sagantaa kanaa erga akkuma beekamu dargaggeessi qaama hawaasaa parsantii 75 ol ta'udha. Qaamni hawaasaa parsantii 75 ta'u kun siyaasa keessatti, dinagdee keessatti akkasumas dhimmoota hawaasummaa keessatti hirmaannaa taasisuu qaba. Hirmaannaa yoo taasisu garuu akka Oromootti nuti aadaa, safuu, duudhaa Oromooti kan qabnu. Sanas immoo galmoota qabamanii hojjetamantu jiru. Keessattuu haaromsa aadaa Oromoo keessatti tokkoffaa beekumsa oomishuudha. Beekumsa oomishuu artii fi Oromoo ammayyeessuun aadaa Oromoo ammayyeessuun akkasumas immoo aadaa seenaa duudhaa Oromoo sana dinagdeen akka maddisiisu taasisu sana immoo shanaffaa irratti beeksisuudha jechuudha. Aadaa qabna, duudhaa qabna. Aadaawwan kana dura jaarraa 19ffaa keessa jaarraa 20ffaa keessa aadaa keenya keessattuu akka irreechaa, sirna nyaataa, uffannaa fi aadota Oromoon kaleessa qabu sana aadaa akka inni hin mul'anne taasifame sana deebisnee isa haaromsuudhaan duudhaa keenyatti deebi'uudhaan madda dinagdee godhannee gara biyya badhaateetti ceesisuudha barbaachisa waan ta'eef kana dargaggeessi beekuu qaba jechuudha. Galatoomadha. Egaa mee dhaloota boodaa dhufu irratti immoo darabeessaatti dabarsuudhaaf aadaa kana akkamitti kunuunsuu qaba? Akkamitti ijaaree qabuu qaba? Aadaan eenyummaadha. Aadaan ibsituu eenyummaa ofiiti. Biyyoonni guddatan jennu aadaa isaanii keessaa odoon bahin aadichuma gara ammayyaatti jijjiiranii madda galii godhatan. Fakkeenyaaf Hindi fudhachuu dandeessa jechuudha. Nullee Oromoon aadaa babal'aa sirna uffannaa keenya kaabaa kibbatti jiru ammayyeessinee madda dinagdee yoo goone sirna nyaataa keenya nyaata Oromoon cumboo, caccabsaa, cuukkoo amma sadarkaa manneen nyaataaf hoteelota gurguddaa dhiyaatan jiru sadarkaa ekspoortii gochuu irratti yoo geenye ta'e kun dhalootaaf akka darbutti barsiisuun aadaa keetii kana kan kee jennee itti himuun dargaggoota kanaaf baay'ee murteessaadha. Yoo akkasitti barsiisaa hin deemne, yoo itti himaa yoo hin deemne kan biraa kan alaa kan laga gamaa nutti dhufe sun kan keenya nutti fakkaateetu sana goona jechuudha. Nutu waan bareedaa qabna, aadaa bareeda qabna, safuu safeeffannaa bareeda qabna. Keenyuma sana ammayyeessuus yoo barbaachise isuma ammayyeessinee madda galii taasifnee dinagdee irraa maddisiifnee
jiruuf jireenya hawaasa keenyas jijjiiruu kan dargaggoos jijjiiruu waan qabnuuf dhaloonni lafaa dhufaan beekuu danda'uu qaba. Nusis akka seektara dargaggoo ispoortiitti ta'ee stookholder hundumtuu yuunivarsiitota dabalatee bakkoonni hunduu kana beeksisu irratti hojjetuun baay'ee murteessaadha. Sagantaan har'aa kunis kanuma kana giddu galeessa godhate jechuudha. Galatooma alfaadhaa dhumarratti ergaa akka waliigalaatti qabda. Ergaan inni qabu egaa dargaggoonni waa hunda jedheera siyaasa keessatti dinagdee keessatti hirmaachuutu barbaachisaadha. Keessattuu barri kun bara nuufi bara addaadha. Amma jala bultii filannoo irratti argamna. Dargaggoonni keenya immoo waa hunda la jedhee jira. Filannoo dhufu kana keessatti filannoon kun nagaa akka ta'u amantaa akka qabaatu addunyaa irrattis karaa sirriidhaan akka adeemsifamu gaheen dargaggootaa iddoo olaanaa qaba. Buufata filannoo irratti ramadamanii kan taajjabbaa ta'an jiranii, kan hojii tola ooltummaan hojjetan jiranii, kallattiidhaan dargaggeessi waan keessatti hin hirmaanne hin jiru waan ta'eef filannoon kun nagaaf tasgabbii ta'ee biyya keenya illee akka addunyaatti beeksisuudhaaf gahee dargaggootaa olaanaa waan ta'eef kana gahee isaanirraa barbaachisuun akka bahan ergaa koo dabarsuun barbaada jechuudha. Hayyee galatoomii eenyu siin jedhu? Ani Abdallaa Gelloon jedhama. Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti gaafatamaa waldaa dargaggoo magaalaa Adaamaati. Galatoom ulfaadhu egaa har'a haaromsa aadaa irratti kan xiyyeeffate leenjiiwwan garaagaraa dargaggootaafis kennamaatii jira. Mee kaayyoon yookaan akeekni isaa maaliif? Akeekni leenjii kana haaromsa aadaati. Haaromsa aadaa jechuun aadaan baay'eetu jira. Aadaan keessattuu aadaan Oromoo safuun Oromoo kacabaa jiru kun namni bakka isaa duriitti deebi'ee akka waan aadaan maal akka ta'e akka baratuudhaaf leenjiin kun kennamaa jiru yeroo gara yerootti sadarkaa aanaatti kutaa magaalaattis akka naannoottis kennamaa jira. Kanaaf madda isaa haa baruuf dargaggeessi. Kanaaf leenjiin kun kennama. Galatoomii eenyu siin jedhu? Hayyee isinillee galatoomaa maqaan kiyya Amaliyaa Galaasa jedhama bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Daabiyaanaa Caffeerraayi. Tole egaa har'a leenjii dargaggoota irratti kan xiyyeeffate dhimma haaromsa aadaa irratti keessayyuu fuulleffatee addatti kan kennamaatii jirudha. Kana wal qabatee akka dargaggeetti yookaan akka qarree tokkootti maal irraa hubattee maal immoo barachuuf dhufte? Aadaan jalqabumarraa ka'ee aadaan haaraa uumuu qaba jennee xiyyeeffannoon mootummaan kennalleen haaromsa aadaa irratti kenne guddaadha. Anis akka dargaggeessa tokkotti kaleessa dargaggeessi kenna dhimma hojii dhabdummaatiin baay'ee hidhamaa ture. Sababni isaa duubatti hafummaa aadaa irraa ka'eeti malee hidhamiinsa sammuuti malee dargaggeessa baay'ee akka biyyattiitti tarkaanfachuu danda'u. Addunyaa kanaa miti addunyaa biraa hoogganuu danda'utu as keessatti harkifatee hafe waan taateef gama misoomatii fi gama dinagdee kennan harkifataa ture waan ta'eef amma kanarraa waa baay'ee baradhe waan irraa baradhe kan ammoo dabaluun immoo dargaggeessi asitti argamu kana qofa osoo hin ta'in dargaggeessi akka biyyattiitti qabnu parsantiin guddaan dargaggeessa biyyattii keenya keessaa waan ta'eef kana hubannoo akka biraan bira ga'uuf immoo bira geessuuf immoo kutannoo fi hubannoon akka dargaggeessatti yookaan akka dargaggeettiitti akkatti hanqabu guddaadha jechuudha. Hayyeen daawwattoota keenya egaa leenjiin haaromsa aadaa irratti xiyyeeffatee karaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa waajjira dargaggoo fi ispoortiitiin qophaa'e kana fakkaataa qophii birootiin deebinee hanga wal arginutti nagaatti nuuf tura.